hojjettuu mana keessaa osoo isheen hattee nyaachaa jirtu yookiin immoo hattuu kaameraan qabe jechuudha. Kaameratu qabe jechuudha. Kun akkanatti nama laalu. Akkaataa isheen itti godhartu. Dhugaa waaqa osoo teechee suuta itti fudhattee nyaattee illee bareeda. Garuu waan isheen godhartu agartanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya keessanii habaatu jecha. Egaa kaaboloota koo warroonni chaanaala kee afaaraa taatan immoo sabskraabii gochuudhaan jajjabeessaa warroonni jajjabeessaa hartan hedduu galatooma ulfaadhaa waaqessinaa eebbisuun jecha. Egaa obboloota koo akkuma dura viidiyoo dura irratti argartanitti hojjettuun mana keessaa osoo nyaataattuu kaameraan qabe jechuudha. Osoo nyaataa jirtu garuu immoo hattee nyaachaa achi gootii dhugaa laajaa keessatti deebistii irraa qicaa dhugaa akkas gochaa baqa akkas osoo haga gooturraa nyaanni fi garaashiiti waan ta'eef rakkoo qabu hatteetillee osoo nyaattee akka kootitti jechuudha. Mucoo kanarraa wanta nu badhutti akka teechee nyaachuu shiidha washa. Martanii gaafa teechee nyaattee fudhattee teechee nyaachuudha. Godhattee fudhattee teechee nyaachuudha. Kaameraan isa wanni barbaade haa qabullee jechuudha. Maaliif rakkoon qabu. Garuu tuni wanti isheen gootu agartanii jirtanii walii gadi fiiddii lablab jettii hin lallaaltii achitti baqa waa baqa dhugdii itti deebistii irraa dhugdii itti qiccii itti deebistii waan akka haliibaa waan akka sirraa akkasii dhiddiddii tillaasitti dhugaa deddeebistee jechuudha. Kun immoo gaarii miti. Maaliif afuura tokkootu afuura tokkoo nama tokkooti gaarii miti waan ta'eef badaadhaan jedha akka kiyyatti kun gaarii miti. Maaliif yoo kan barbaachisu namni yoo qunqun nama qabde fudhatanii nyaachuudha. Maaliif cubbuu hin qabu jechuudha. Fudhattee osoo nyaatte teechee fudhattee seeraan teechee nyaattu. Kaameraan isii akkaatti ijee gubbaa dhaabatanii nyaatte waan kaasan jechuudha garuu. Inni akka isheen gootu kanatu waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Maaliif afuurri tokko afuura nama tokkootiin ta'u abadan abboon fe'e yoo ta'e ana yoo ta'e si yoo ta'e maal goota. Maaliif afuura abbaa tokko tilaajii keessatti achi deebi'ee as deebi'ee achi irraa dhugaa tilaajii deebistaa deebitee hundaa hin dhugdu. Abboomti fe'ee hin dhugu anas hin dhugu atus hin dhugu. Hundi keenya hin dhugnu jechuudha. Ol beekna. Kun immoo gaarii miti wantoota akkanaa irraa of eegaa obboleewwan koo jechuudha. Keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftanii wanta akkanaa kana waan hin beekneef seenii gochuu dandeessanii hin beekamu garuu of eeggannoo godhaansi hin jedhan barbaachisu. Garuu nyaatni majaa'u. Fudhadhu nyaadhu. Fudhadhuuti seeran taa'eeti nyaadhu dhugaa irratti hin deebisin qicadhu. Wanti nyaatanis saayinii xinxiradhu. Wanni dhugamu yoo ta'es yoo libaanis ta'e yoo asiras ta'e wanni barbaade haa ta'u. Qicadhu burcuqqootti taa'eeti siraataniin xarabbeessaa irra nyaadhu taa'eeti gadi. Maaliif bakka nyaanni cubbuu hin qabu jechuudha. Garuu haala isheen gootu santuu nama jibbisiisa malee nyaattee yoo hatte rakkoon qabu. Maaliif cubbuu miti. Maaliif qoonqodha waan ta'eef beelaftuudha waan ta'eef. Garuu akka isheen gootu kanatu xiqqoo nama jibbisiisaa jechuudha. Walumaa galatti namoonni tokko viidiyoo amma dura agarte irraa waa hin barattu jedheeti yaada. Maaliif nuti hundi keenya hin beelafna. Yoo isaan nu kamiyyuu baatan hin beelafna dhugaa dubbachuuf. Baay'ee beelafna. Yeroo beelafni isaanitti immoo maalidha
waan tillaaja keessa jirus waan ala jiru soo ta'e irraa nyaachaa deemaa itti deebi'aa irraa nyaachaa deebi'aa irraa dhugaa deebi'aa achi tillaaja keessa kaa'an ta'u kun waan nama jibbisiisu jechuudha. Maal goonaa erga beelofneen boodatti immoo erga beelofneen booda maal gootanii waan san irraa icadhuutii taayitii nyaadhu irraa icadhu taayii dhugi bakka dhugiitii saayinii kee dhiqeetii fataayii taa'e maalidha bakka jawaanatti akalta nyaatte kaa'uun qosti qabnaan marrakkoon isaa bakka qarshii isaanii natiin waan isaan nuun godhan malee kun immoo dhugaa watti deebistuu nama jibbisiisa dhugaa sarraatti nyaakkanaallee yaani hin jiru baay'eedhaan wanta akkanaa kana baay'een akka diraamatti illee agarsiifamaa yeroo baay'ee jechuudha wanti kun kanaaf obboloota korraa of eegaasan jechuu barbaada. Maaliif nuti kan baaniif dalaguudhaaf garuu erga daraddeefuu mana san maaragiin qabudha. Wanta isaanii maaragiin qabudha. Waanuma isaan itti ilaalcha godhatan kana kan isaanii yoo ta'e bakka dhiisudha. Fakkeenyaaf kan isaanii dhiisuu osoo hin taane siraatanii fudhattee yoo nyaatte jettee yoo dhugde rakkoota kan qabu. Maaliif manni madadeen kaameraa yeroo ammaa kana keessatti waanuma tokko yoo mana keessatti goote kaameraan bakkatti nama qabaa jechuudha. Jettanii kaameraa kanatti nama qabaa jechuudha. Kanaaf immoo kanaaf jennaan nyaati naamati. Taa'atii kun xiraadhaa irraa nyaata san erga nyaattee erga qonqosti qabdeen boodattee jiru eessumaayyuu maan taane mana fe'eeyyuu maan taane dhaqiitii godhadhuutii taa'eetii fudhadhu nyaadhu. Maaliif armillee isa jaalatti dhugaa rabbi amma dhugaa irraatti deebisuun kun kun ijoollee arabaa taate jechuudha. Isheen beektanii nama jibbisiisa jechuudha. Aga tuffachuu si geessisiisa araboonni illee si tuffattu jechuudha. Of eeggannoo gochuudha waan akkanaa. Maaliif eeyyeen homtuun arguu jennaa akkas gochuu dandeenya garuu hin ta'u kun maaliif afuurumti isaaniitiyyuu kan keetiyyuu isaaniif hin ta'u kan isaaniif siif hin ta'u jechuudha. Afuurri nama kamiyyuu waliif hin ta'u beektanii maaliif afuurri bakka sirumayyuu ta'u irraa dhugde namni tokko yoo irraa dhugee anis deebi'ee dhugee dhugaa irraa ani burcuqqoo saytuun dhugu dhugaa isin jedhaan ani burcuqqooma amma namni tokkotti dhugee hin dhugu isaayyuu hagan kararaksi fi feeriidhaan dhiqatu hin dhugu jechuudha. Maaliif afuura naa ta'u isaa ta'uu hin danda'u ana naa ta'us immoo kiyyaa isaanii ta'uu hin danda'u bakka anaan dhiqa. Afuuri keenya waaqa baasuu hin taane bakka nama barate nuti nama saayinsii barannee dhufne waan ta'eef qulqullina waa hunda barannee jirra jechuudha. Kanaaf waan isaa irraa dhuganii dhiisanillee dhugina rabbi qoonqolillee qabdee nyaadhaa fudhadhaatii godhaa nyaadhaa maali sin dhoogu sin hooggantaa namni ofirraa sin gaggeessan akka kana gochuurraa jechuudha. Walumaa galatti bakka maaliif hin beelofna wanti beelofni jiru garuu wanta san gocha akkanaa kan osoo hin taane godhattee maaragii nyaachuu qabda. Bakka fudhattee teechee maaragii nyaachuu qabdu godhadhu sirriitti jedhiitii godhadhu. Maaliif godhachaa jirti kan maali nyaatti hindee nyaattu malee eessatti dhiigni namaa nyaatu malee socho'u waan ta'eef garuu kanaaf hanna akkasii hanna akka mucayyoo kanaa osoo hin taane godhadhaa hojjetadhaa nyaadhaa bakka hojjetadhu nyaadhu maaltu kan isaaniitti mana wanta isaa irraa dhugaa irraa deemaa irratti deebi'aa dhugaa itti illee dibana gisee meeqa bantee bara gisee sagal moo maal bantee bara nama banti inni guutuu hin deemti saayinsiin fuuti saayinsiin nyaatti saayinsiin xaxxaadda akka waan xaxxara gooti siin gooti bakka isheen amma teechee siraata nyaachaa jirtu jechuudha. Walumaa galatti እና akkasuma hordoftoota kiyya kanarraa of eeggadhu godhaa isin jedha obboloota kooyi. Kanarraa viidiyoo kanarraa waa hin hubattu dheeta yaada hordoftoota kiyya. Ana hordoftoota kiyya akkasanii gorsi baatee farreetti fe'an jedha Oromoon keenya. Hingaa waan ta'eef kanumarraa of eeggadhaa isin jedha. Warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taatan